Shooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Sagantaa keenya seenaaf seetaa har'aatiin seenaa gabaabaa saba Kaafichoo isinii dhiyeessina. Barruu kana kan arganne gaazexaa Bariisaa Hagayya 11 bara 1993 Dajanee Tasammaatiin qophaa'eerraayi. Qophicha kan isin biraan ga'uu an Gurmeechaa Gammachuuti. Waggaa 100 kana dura kafaan mootummaa mootiiwwanii fi caffee bulchiinsaa mataasaa danda'e kan Mikiraachoo jedhamee beekamu qaba ture. Caasaa bulchiinsaa keessatti mootiiwwan olaantummaa qabaatanillee wanna hedduurraa of qusatu ture. Mootiidhaaf nyaanni qophaa'u akaakuu 9 hanga 12 kan ta'uu fi kan qodaa adda addaatti dhiyaatu ta'ullee mootichi hundarraa si'a tokko tokko qofaa afaan kaawwachuutu isarraa eegama. Dhugaatii adda addaarraayis unata tokko tokko qofaa abbuuqqachuu qaba. Uummanni mootiin akka itti gaafatama isaa hin irraanfanne akka malee quufee nyaachuun irra hin jiru ilaalcha jedhu qaba. Namni mootichaaf nyaata dhiyeessu Atalaachoo jedhamee beekama. Atalaachoon nama mootichi maalii fi hagam akka nyaatu murteessu. Mootichi haadha warraawwan hedduu qabaatullee jarri masaraa isaarraa fagaataniiti jiraatu. Mootichi innuma barbaade isaan argachuu hin danda'u jechuudha. Ji'a 2 yookiin 3 keessatti si'a tokko qofa akka qunnamtii saalaa godhuu eeyyamamaaf. Kunis kan godhamuuf akka xiyyeeffannaan mootichaa uummata bulchurraa gara fedhii saalaatti hin luuccofneefi. Bara sana mootummaan kafaa alaabaa mataasaatii kan maachii malleetoo jedhamee waamamuu qaba ture. Halluun alaabichaas magariisa, adii fi diimaa ture. Magariisti ofiin of bulchuu fi tokkummaa uummatichaa, adiin qabeenya kafaa akka biyyi sun dachee aannanii fi dammaa taatee, inni diimaan immoo daangaa biyyaa ittisuu mul'isa. Alaabaan kun waggaatti si'a tokko yeroo masqalaa qofaa lalisa yookiin hoostittaa ture. Wayita mootiin du'es alaabichi farda adii, diimaa fi gurraacharra godhamee bakka awwaala isaatti deema ture. Har'a godinni kafaa naannoo kibba dhiyaa Itoophiyaa yookiin naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaa duraanii keessatti argama. Sablammoonni Kafichoo, Na'oo, Caraa, Beenjii fi Kuulloo yookiin Daawuroo kanneen afaanota gosa Omotik dubbatanii fi sablammiin Meeyiniit yookiin Shoroo kan afaan gosa Niiloo Sahaaraan dubbatu godina Kaffaatti argamu. Godina kanatti wantoonni turistii ofitti hawwatan hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Fincaa'aa Bartaa, bishaan ho'aa Daadibaan jedhamu, riqaa yookiin nooraa uumamaa kan riqaa waaqaa jedhamee waamamu kanneen eraman keessaa isa muraasa. Magaalaa guddittiin godinichaa Boongaan ganda mana citaatiin walitti oonjofte haa turtu malee teessoon mootiiwwan kafaa durii achuma ture. Akka ragaaleen himanitti mootummaan kafaa kan beekamu waggaa 1000 har'aatii eegaleeti. Eegasii qabee daangaa babal'ifachaa Itoophiyaa kibba dhiyaa gara guddaa qabatee kan ture mootummaa kana akka ta'e ni dubbatama. Hanga jaarraa 19ffaatti Minilikiin weeraramutti mootummaan kafaa cimaadhuma ture. Boongaanis wiirtuu bulchiinsaa turtullee waraana Minilikiin mancaateerti. Haa ta'u malee bara 1929tti deebitee ijaaramteerti. Maqaan Boongaa jedhu kan maddee jecha kafaa kan Boongee jedhurraati. Hiiksaas mootii kafaatti magan jechuudha. Uummanni kafaa ennaa walfalmii, ennaa lolaa gara masaraa mootichaatti quba qabaati kan mootichatti magan jedhee adarii walitti faarsuu, lola yookiin wal dhabdee qabbaneessuuf. Fuutii fi heerumni uummata kafaa kan naannawa Itoophiyaa biraatti mul'atuun guddisee wal fakkaata. Walfuutii yookaan waliigaltee warra wal fuudhaniitiin yookaan butiidhaan raawwata. Obboleessis haadha warraa obboleessa isaa du'ee dhaaluun ni jira. Aadaan kafaa miinjee haadha ofiitti heerumuu, gosa haadhaa fuudhuu yookaan itti heerumuu, akkasumas gosa gadaantuu yookiin outcast wajjin wal fuudhuu hin eeyyamu. Akaakuu fuudhaa heerumaa olitti himame malees wal fuuti biraa jira. Innis kan waa beekan yookiin wizardiin eeyyamamu. Wal fuutii akkanaa kan beekamu saba Na'oo jedhamu biratti. Akka amantii saba kanaatti mucayyoon durbaa yoo nama waa beekan eeyyametti heerumtee dhibee fi hamaan kamiyyuu ishiin tuqu. Kanaafuu ennaa intalli heeruma dhaqqabdee warra ishee otoo hin taane akka isheen heerumtu kan eeyyamu waa beekadha. Gabbarri intalaas kan kennamu waa beekadhaafi. Saboota godina kafaa jiran hunda biratti mana tokko ol fuudhuun dhorkaa miti. Gama dhaalaa ilaaluun qabeenya obboleessa du'ees niitiisaas kan dhaaluu obboleessa isaafe.
obboleessichi daa'imman isa du'es ni guddisa. Qabeenya abbaa ilma dhiiraa qofaan dhaalama. Haa ta'u malee saba na'oo biratti obboleessi obboleessa kan dhaalu yoo waa beekan heeyyameef qofa. Namichi eeyyama argatee obboleessa dhaale sun yoo ofuma isaatiiyyuu du'ee isa kan dhaalu garuu waa beekaa sana. Haati manaa fi daa'imman hin dhaalan. Durdur namoonni kafaa hiyyeeyyiin kanneen gaagura hidhanii fi adabsanii bulan gogaa bosonuu kan shoraa jedhamu akka gildimiitti gubbaatti ammoo gogaa nahaadoo jedhamu uffatu turan. Namoonni beekamoo fi qabeeyyiin ammoo kofoo yookiin surree fooyarraa hojjetamuu fi uffata gubbaa kan kootii fakkaatu kan makoo jedhamu uffatu turan. Kana malees uffata harkaan dhaame kan kamaaloo jedhamu olgatu turan. Innaa roobaa ammoo gonfoo baala shomboqqoo irraa dhahame kaawwatu. Kobbortaa qaancaa warqee irraa hojjetamus ni uffatu turan. Warri hiyyeeyyiin garuu gogaa uffatu turan. Dubartoonni ammoo mudhii ol qullaa yoo deeman mudhii gaditti wayaa qaancaa irraa hojjetame uffataa turan. Mormatti garuu uffata addaa kan bullukkoo jedhanii waaman maratan. Kana malees dubartoonni uffata aadaa dakoo jedhamu ni martifatu. Dhiirri horsiis yookiin riinoseersi ajjeesee gurra uratee meeshaa gaafa isaarraa tolfamee kan korboo jedhamee waamamuu kaawwata. Qubee gaafa horsiisirraa tolfames qubatti godhata. Dubartiin heerumte mudhii isheetti ashankitaaba ija yookiin raraa afur ofirraa qabu kaawwatti. Mormattis ashankitaaba hedduu raratti. Amartii meetii fi giraajarraa tolfamee manyee lukaatti kaawwatti. Shamarran garuu ashankitaaba mudhii isaanii gara fuulduraa qofatti hiratu. Durbi kafaa kan hin heerumin rifeensa shaadullaa jedhamuun beekamu tolfatti. Dubartoonni heeruman ammoo rifeensa isaanii naannessanii dhaatu. Dhiironni horsiis hin ajjeefne yookiin daboroo jedhamanii ilaalaman goofaree hin biqilfatan. Warri jagna jedhamanii lakkaawaman garuu goofaree biqilfatu. Daa'imman garuu mataa isaanii hin haaddatu. Innaa namni du'ee saba kafaa biratti boochi kan godhamu tuuta tuutanii. Dhiirri fi dubartiin bakka garaagaraatti wal qoodu. Dubartoonni naannawanii wayita dhaabbatan kan boochiftu walakkaa dhaabbatti. Dibbee rukutaniiti boo'u. Sirni boo'ichaa dubartiidhaan gaggeeffamu kun gamoo jedhamee beekama. Warri dhiiraa ammoo qara eboo waliin dhahaati boo'u. Sirni kunis hichoo jedhama. Daa'imaaf sirni akkanaa hin godhamu. Boo'ichi waa beekadhaaf godhamu yoboo jedhamee beekama. Shamarran hin heerumne sirna gamoo irratti hin hirmaatan. Boo'ichi kamiyyuu kan gaggeeffamu erga reenfi awwaalamee booda guyyaa mijaa'aa ta'etti beellamni qabameeti. Guyyaan mijaa'aan yeroo baay'ee kan filatamu warra namni jalaa du'eeni. Namni obboleessi, abbaan, haati manaa yookiin firri dhiyoo jalaa du'ee dhagna ofii sibiilaan madeessee of dhiigsuudhaan boo'utu isarraa eegama. Gochi akkanaa saba kafichoo biratti keelloo kechoo jedhamee waamama. Warri sibiilaan of hin murre ammoo fuula isaanii dhagaa qara qabuun akooshuudhaan qoraattiidhaan of babbaqaqsuudhaan boo'u. Gochi akkanaa jaalala nama du'e sanaaf yookiin maatii isaatiif qaban ibsa jedhamee fudhatama. Namni du'e sun yoo sooressa ta'ee reeffi isaa bullukkoodhaan kafanama. Reeffi hiyyeessaa garuu huccuu haphii yookiin saleeniidhaan marama. Dubartiin ulfoon beekamtuu fi kabajamtuun wayita duutuu kan reeffa ishee dhiqu haadha manaa ilma isheeti. Dhiira ulfaa ammoo ilma isaatu reeffa isaa dhiqa. Yoo jarri kunniin hin jiran ta'ee fira ittaanutu reeffa dhiqa. Namichi du'e abbaa lafaa sooressa yoo ta'e fardeensaa hundinuu ni fe'amu. Ilmaan isaas meeshaa waraanaa inni qabu hidhatanii awwaalu. Qaalluun yookiin spiritual father kafichoo alamoon oggaa du'e hanga ayyaanni isaa nama biraarratti bu'utti reeffi isaa hin awwaalamu. Firris hin boo'uuf. Firoonni isaa warri dhiiraa bakka tokko gaaddisa jala taa'u. Kanneen keessaa ayyaanni eenyutti akka bu'u jaarsoliitu filata. Kana booda akka ayyaanni dhufee nama sana irratti bu'u guyyaa 5 kadhataa faarfataa turu. Sana booda ayyaanni ni bu'a. Reeffi namicha du'ees eessatti awwaalamuu akka qabu qaalluu ayyaanni irratti bu'e kanatu filata. Warri fira qaalluu du'ee ta'an kan addaan fooyamanii beekaman rifeensa mataa isaanii gara fuulduraa qofaa waan haaddataniifi. Ga'eessotaa fi namoota bebbeekamoof sirni boochisaa kan taasifamu guyyaa 7 fi namoota birootiif garuu guyyaa 5 qofa taasifama. Namoonni haati, abbaan, haati warraa, abbaan manaa yookiin ilmaan gaan jalaa du'an hanga waggaa tokkootti gadduu danda'an. Daa'imman xixiqqoodhaaf ji'a 6 ol hin gaddan. Sabni kafichoo dhaddacha aadaa kan genoo jedhamee waamamu kan jaarsa filatamiin gaggeeffamu qaba ture.
namni miidhaan irra dhaqqabee ganuun irratti raawwatamee gara genoo dhaqa. Genoonis walga'ii waama. Yakki kan dhoksaadhaan raawwatame yoo ta'e garuu gareen xixiqqaan uumamee akka ragaa walitti funaanu godhama. Gareewwan xixiqqoon hunda'an maqaa nama ragaa isaaniif kennee hin himan. Gabaabumatti yakka kana nama raawwate simbirri nutti himtee jirtii jedhu. Maqaan nama dubbicha himee kan dhokatuuf akka isarratti inni yakka raawwate sun lola hin kaafne fi bifa kanaan ture kan namni yakkas hojjete saaxilamu. Amma garuu adeemsi akkanaa seera dhaddacha jabanaatiin bakka bu'ameera. Sabni Kafaa diina adda addaatiin walitti bu'a ture. Diina ittiin miidhuuf boolla gadi fagoo hiriyoo jedhamee waamamuu qotu turan. Hiriyoo keessas mukaa fi sibiila qara qaqqabu dhaabanii gubbaasaa margaan haguugu. Diinnis ennaa dhufe lafuma sirriirra deema otoo se'uu boolla lixee qara achi keessa dhaabbatetti dirma. Gaachanni, eboon, goraadee fi meeshaaleen waraanaa aadaa waraana mootummaan Kafaa adeemsisaa ture keessatti tajaajilaniiru. Qajeelchi aadaa, beeksisaa fi turizimii godina Kafaa meeshaalee kanneen fi kanneen biroos kan sona hawaasichaa ibsan kunuunsee tursiisuuf carraaqaa jira. Uffannaa aadaa, meeshaa qonnaa, kan waraanaa, kan muuziqaa fi kanneen biroos walitti qabuu maddiitti sirna garaagaraa kaasetta viidiyootiin waraabee kaa'aa jira. Haala kanaan qajeelchichi hojii dinqisiisaa hojjetaa jira. Gochi kun uummattootaa fi saboota birootifuu kan fakkeenya ta'u. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaan seenaaf seexaa keenyaarraaf qabannee kanuma fakkaata. Torban seenaa biraa qabannee walitti deebina. Hangasitti nagaa turaa.